weerarri lafaa kun weerarri Oromiyaa weeraruu kun bara dheeraa waan ture yoo fudhannee jenne imeejii isaa isinii kennuudhaafi waabee ni beektanii laga waabee ka deemu kana ni beekama. Laga waabee kanaan gamanatti gara Baaleetitti kun haga daangaa Keeniyaa gahutti lafti kun ummanni maqaa Ogaadin jedhamu maqaa Ogaadinummaatiin keessattuu Ogaadinuma qofa osoo hin ta'in maqaa Daarodiin Somaaliin bakka lamatti wal fuuti. Daarodii fi dir waliin jetti ummanni Daarod kun Marrihaanaa, Ogaadinaa, Majirteeni warreen wanteeni gartee gosa xixiqqoo yoo taate malee gurguddoon isaan kana. Isaan kun waabee gamana asin ceene jechuudha. Keessattuu jaarraa 18ffaa dura asin ceene jechuudha. Yeroon isaanii gamana as dhiyoo jalqabanii yeroo mootummoonni Awurooppaa Afrikaa addaan ciratanii Somaalee kibbaa keessattuu gara Mugdishoo Xaaliyaaniin dhufee gara ammootu kaabatti Somaalilaandii tana Ingiliiziin dhuftee Keeniyaas achumaan Ingiliiziin qabatte kan isin martinuu beektan kana keessatti yeroo sana babal'achuu jalqabee jechuudha. Naannawa sana haga abbaan caalaa ammaan tana jedhee jira haga garba hindiititti ummata keenya qubataa ture. Ummanni kun ummatuma lama qofa ture jechuudha. Oromootii fi ummata Baantuuti. Baantuu ummata jedhamutu naannoo sana qubataa turanii jechuudha. Bara 1997 yeroo bobbaanee ana abbaa biyyaati Seexaliilessaa Tujubaadha. Taaddasaa Tujubaanii beektanii. Karaa saniin baanee jenne kun nuti gara Mandheeraa jedhanii Mandheeraa sanii kaanee Mandheeraa maqaa Oromooti garri qubata. Achirraa kaanee daangaa wantaa dhayidhee kun garba hindii dhayidhee achi keessa lafa amma wanta Raaskaamboolii jedhamtanu Raaskaamboolii sanaan baanee Keeniyaa jalaan qaxxaamurree Naayiroobii Mombaasaa Naayiroobii dhufne Malindii Mombaasaa achirraa Naayiroobii dhufnee jechuudha. Yeroo nuti achii kaanee dhufnu Laamuu ni beektanii Laamuu warri qubatu warra Ormaati jechuudha. Ummata Ormaattu garba hindii sanarra qubataa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu achi qubatanii jechuudha. Achirraa ka'ee haga Mombaasaa Malindii jalaatitti isaantu qubataa. Achirraa kaasee walitti ijaaratee haga kun Mooyyaleetitti naannoo Mooyyalee kanatti namni qubatu Boorana garri Ormaa jechuudha. Warri Daarod kuni bara jedhu kana keessa ka'anii dhufanii daangaa sana qaxxaamuranii dhufanii Keeniyaayyuu keessa ol seenanii ummata keenya lamaan adda muranii haga kun Gaaressaa magaalaa Gaaressaa jedhamutitti qubatanii jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti ummanni keenya kan Ormaa gadi citee gara Qarree Baaraatitti Xaanaa Riibatitti gadi citee garriin gadi cittee Booranni gara saccitee isaan kana jidduu seenanii akkas godhanii jechuudha. Gara Baaleetti yoo fudhannee jenne naannawa Dooloo naannawa asiin Mandheeraa kana asiin immoo gartee kan asiin waabee gamana jiru kana ummatuma keenya ka Arsiitti qubataa jechuudha. Isi akkasii qubsuma akkasiittu jira. Kanaafi daangaan gara saniin jiru Rahweena gosa Rahweena ta Somaalee jedhamta afaan addaa dubbattu jira. Isaan waliin wal qunnamtii qabanii gartee qullummaa sanaan qaba malee Oromooni gara biraatiin hin qabu jechuudha. Somaalee waluun dhaqqabu jechuun hin danda'ama. Warra afaan Somaalee dubbatu waliin dhaqqabu jechuun hin danda'amaa jechuudha. Eegasii dhufanii jidduu seenanii keessattuu Xaaliyaaniin dhufnaan Ingiliiziin dhufnaan ittuu hammaate gaafa mootummaan Ingilizii mootummaan Xaaliyaanii cabxee aangoon naannoo sanii Ingilizii harkatti deebise gaafa maqaa Ogaadineen naannoo sana sararan Mooyyalee jalqabee fiiltuu ni beektanii dhaga'uu dhooltanii fiiltuu deebisee achiin Gannaali as ceesisee lafa ammaan tana sarar jedhamu kana gara ol aanu lafa daawween qubaturra deebisee achiin waabee qaxxaamuraanii lafa fiiq jedhamu fiiq amma jaalbultiin isin beekaa jaalabbaan nagayaallee abbaan caalallee dhagahee jira. Fiiq irraan deebisee fiiqii Harargeeti amma fiiqiin kun tun lama tun Harargeeti achiin deebisee kunnu achitti haga kunnu gara dira dhawaa gaddabrutti baabbilee garjalaan Harar garjalaan gaddabrutti maqaa Ogaadin itti moggaasaniiti maqaa Ogaadinummaan Ingiliiziin bulchuu jalqabe jechuudha. Yeroo sana ammoo waraanni Ingiliizii irra guddaan isaa waraana Somaaleeti. Waraana Somaaleeti maal godhanii uummata keenya lafarraa kaasuuf jecha
akka inni naannoo sanarraa ka'u gibira torbaanitti gibira gabbarsiisanii gibirri kun re'ee kafalchiisanii jechuudha. Mooraa mararraa re'ee kafalchiisan kennisiisanii jechuudha. Maal jedhanii gibira re'ee wiikii jedhan. Wiikii jechuun isaan hin beekanii torbaan afaan Ingiliffaatiin beeytanii wiikidha jechuudha. Torbaan mara re'ee akkasitti irraa fudhatu. Manni keenya yeroo sana qabeenya qabaa hin tiifata horii guddaa qabaa irraa fudhatanii jechuudha. Kanaafuu kana dadhabu irraa kan ka'e uummanni keenya ka naannoo goda sooyidaa jiru, ka asiin dooloo jiru, ka lafa kana hunda keessa jiru buqqa'ee saba sanii dadhabee jennaanini lafa mootummaan Itoophiyaa Haayila Sillaaseen bulchu keessatti gibirri xiqqaadha. Kanaafuu kana dadhabne jedhanii deemanii dhufanii godaananii yeroo halkan gahanee jedha gartee horii akkuma oofaniin daangaa seenanii yeroo jedhan namni tuqu hin jiru jechuudha. Waraanni Ingiliiz illee hin tuqu ammoo gartee gizaata baanan kana gartee kamarra Haayila Sillaasee kana ol seenanii akkasitti sababa sanii jecha gibira dadhabuudhaan uummanni kun lafa sana irraa buqqa'ee jechuudha. Haalli itti lafa sana irraa itti buqqa'ee itti dhufe isa sanaa jechuudha. Kanaafi daangaan keenya bara durii sana kan jiru kunoo Kismaayoodha. Haga Kismaayoo wantaa sanitti jira. Ardhallee taana warri wardee Somaaliin wardee jettiin warra dayyuutii isaanii Oromoon baqa agartii warra dayyuutiin beeka haga Kismaayoo jiranii jechuudha. Nuhuu gaafa biyya Somaalee turre keessattuu adda bilisummaa Oromoo achi turre bara asaanu kana ummata sana waliin jiraachaa turre jechuudha. Jaallan keenya kun lama qajeelloo beekanii waliin hubeynaa jechuudha. Kanaafi maddi walaabuu akkuma namni hundinuu beeku hundee Oromoo, hundee gadaa Oromoo gaafa sirna gadaa kasa agartee Oromoon deebi'ee sirna gadaatiin uf ijaare keessatti bakki itti uf ijaaree humna ta'ee jaarraa 16 itti gadi bahe madda walaabuutii jechuudha. Maddi walaabuu handhuura Oromooti. Handhuura agartee keessattuu har'a deemte daangaa taatee jirti jechuudha. Daangaa taatee jirti har'a kun agartee bakkummaa Somaaliin himatu daangaadhaa jechuudha. Kanaaf duuba daangaa sana daangaa miti garaacha biyyaa turtee jechuudha.